Ashamaa akkam jirtu hordoftoota xajjituu YouTube bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'a viidiyoo qabadhee dhufeetan jira akkaataa bishaan rooziitti qopheeffatan. Eshi as rooziin jira. Roozii ani miicamne jechuudha. As immoo loomii erga cuuffee booda jechuudha loomii. Kanaaf fayyadamee akkamiin bishaan roozii hojjechuu danda'a kan jedhu. Roozii keenya miiccineef deemnee wal argina jechuudha. Erga miiccineen booda distiitti naqannaa jechuudha. Isaan booda bishaan itti naqannaa. Amma barbaannu jechuudha. Manangaa. Kaza ibiddarra godheen jira. Jechuun gaazii jalatti uwwiseen jira jechuudha. Kabariisaa. Gaazirra boonee booda daqiiqaa 5 qofaadha kan eegnu baay'ee akkam bilchaane jechuudha. Rooziin kun akka bishaan sabichaa barbaanna waan ta'eef badamatti bilchaachuu hin qabu jechuudha. Isa booda akkaataa kunuu wal ilaalla jechuudha. Amma naanni daqiiqaa 5 boodadha kuni. Amma naan dhaamsa jechuudha gaazii jala. Shama roozii keenya kana fakkaateera bishaan mana ta'eera jechuudha. Ani yoo si'a lama xaqqabama torbanitti waan ta'eef torbanii kan qopheesse. Isin immoo kana caala baay'ifachuu ni dandeessu. Roozis dabaltanii bishaan isaas kana caalatti dabalachuu ni dandeessu jechuudha. Amma bishaan isaa bicha barbaanna. Addaan baafanna jechuudha roozii fi bishaan isaa. Kun torbaniif si'a lama nagaa anaaf. Haala sirriitti bilchaanne rooziin jechuudha. Kanatti xiqqoo barbaachisa. Isa booda loomiin dura qopheesseen jira. Kanan cuuntinis jechuudha kabariisa bichaanii isa keessa goona. Maaliif nu fayyada jettan immoo foolii ariifiin qabaata. Tokkoffaa immoo loomiinis ariifidha. Qodaa keenyaaf sammuu keenyaaf jechuudha. Qodaa sammuu keenyaatiif. Haala kanaan deechisnaa amma qorrootti jechuudha. Isa booda yeroo qorreen booda qodaatti fayyadamuu dandeenyutti garagalchannaa jechuudha. Ani kan ergan jammareeti jajaa guuteera itti fufeen jira jechuudha waan rifeensa kiyya irratti jijjiirama waan argeef itti fufeetan jira. Isinillee akkaataa kanaan qopheeffadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Bishaan roozii keenya qopheeffanne qorreeti jira. Kana keessa yaasna. Jechuudha kana booda nuuf fayyadu waan ta'eef kun akka ho'aa ta'een garuu ani keessa goonu jechuudha. Keessanii baasna hundasaa. Foolii isaa baay'ee das namadha. Loomii jechuudha. Isa booda kanatti naqadhaan kanaan fayyadama waan ta'eef kanatti guuttadha jechuudha. Kana guyyaa 3 itti fayyadamuu nan danda'a. Baay'eedha waan ta'eef rooziin isinii tokkittiidha. Rooziin kana ittiin hojjedhe jechuudha. Isinii tokkittiin nu geessi kana hojjetachuudhaaf haala salphaa ta'een rifeensa keenyaaf immoo baay'ee gaariidha. Ani baay'een jijjiirama rifeensa kiyya irratti arge. Kanaaf ani itti fufee ittiin jira jechuudha. Akkuma dura isin jedhe jajaa guuteera erganii fayyadamuu jammareeti. Sillee haala salphaa ta'een akkanatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkamiin fayyadamna yoo jettan immoo gisee rifeensa keessan dhiqachuu kaatan daqiiqaa 30 ofirra teechistu kana jechuudha dibattanii itti waliin geessanii rifeensa keessan hunda waliin geessu. Isa booda quba keessanii maasaajii gootu jechuudha. Kaza peestaalatti hidhattu daqiiqaa 30 daqiiqaa 30 booda miiccachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee ariifidhaan anaannatti tolee jira. Kana booda immoo erga miiccadhee qibaatiin dibadhu manuma keessatti anan qopheeffadhaani. Isa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina jechuudha. Har'a galatooma. Warri jaalattan like naaf godhaa. Chaanaalii kiyya immoo share, subscribe na gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jira. Nagaa naa ta'a.